meeshaalee ramadaanaa babbareedaa tahee fi akkasuma mootiyyuu makharajii aananii milli isaa jechuudha socho'u. Namootiin hedduun makharajii aananii yookiin makharajii shaayii aananii kafannoo qofa fayyadamtanii diizaayiniilee adda addaa fi babbareedaa akkasuma immoo meeshaa ramadaanaa hedduu isin agarsiisa. Namootiin ramadaanaa hin fayyadamne amantii biraallee burcuqqoolee shaayii babbareedduu hunda isaa har'a tokko tokkoodhaan isin agarsiisa. Carraaf fayyadamtanii jechuudha meeshaa kanneen bitachuu dandeettanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun jirra jirtu abdii kutaan soliin qoodi. Akkuma argaa jirtan kana burcuqqoon shaayii kun baay'ee bareedaadha jechuudha. Hedduu namatti tola. Diizaayiniin isaas tahee istaayiliin kalariin isaa kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkasuma mootiyyuu burcuqqoo dhugaatii lallaafaa baay'ee bareeddu caalaa jechuudha. Biffee keessaa kan sirriitti namatti tolu saarbiisii qabdi. Hubadhaa sirriitti saarbiisii qofa osoo hin tahin jookillee qabdi. Jookiin isiillee hedduu kan namatti tolu. Maaliif jennaaniin har'a warri meeshaa samoona kana ajajataa jirtanii carraa qabdanii biffeedhaaf iskiriinshoot gootanii akka ergattanii isiniif ifa godhee isin gargaaraa jira jechuudha. Akkasuma mootiyyuu saarbiisii kashabaa yookiin mootiyyuu muka namootiin hedduun jechuudha biyya namaatitti argitanii hawwitanii anillee saarbiisii kanneen hedduu jaaladha. Sinii bunaas tahee namaa fiduudha. Akkasuma waraqaa isaati irraa baya jechuudha. Sinii galee kashabaa yookiin immoo kan mukaati argaa jirtanii sinii bunas tahee akkasuma immoo irra caalaa bunaa fi shaayiidha inni kan nu fayyadu siniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya innillee kunuuti firee sadii ajajachuu dandeettanii. Kuni deengoon yoo tahee jedhee akkasuma mootiyyuu kanuma irratti sinii qabu asitti ammootiyyuu kashabuma tahee roga afreenii jechuudha. Isinii galee kunillee roga afreedhaan sadii kunillee garuu jabinna komborsaatuun isaa kan jalaa deengoo santu caala isiniin jedha. Maaliif isinitti hima jaalattan fudhadha inni kun argitanii saayiziin isaatuyyuu maashaallah tabaarakallaa baay'ee furdaadha. Kun ammootiyyuu jala isaatitti kunoo argaa jirtaniin itti laxxafame imideeffiin jechuudha keessaa bu'uu danda'a. Kanaaf jabinnaaf geengoo wayyaa ammootiyyuu lakkii waan salphaa fayyadamaa roga afrii fudhallee jette filannoon keetii anammoo geengoo jaaladhee jechuudha. Isa qofaa miti meeshaalee faashinaa hedduu har'a tokko tokkoon irra qabee isin agarsiisa. Kan amma dhufee jedhe akkuma argaa jirtan jechuudha. Asitti kan nyaataa jechuudha. Kan yeroo qophii akkasuma mootiyyuu sirna tokko tokko eebba tahuu danda'a. Sargii tahuu danda'a. Biffee yookiin nyaata itti qopheessinu shaklaa wanni hundi isaa gizaazaa jechuudha. Kana qofatuyyuu dahaabidha. As shaamaa kaayanii wanni akkanatti ifa isinii godhaa jiruuf namatuyyuu Ameerikaa irraa harargee wayii nagaafattee turtee jirti garuu jira wanni kun naan jette sadarkaa sadi qaba kunoo xiqqaan jira guddaan jira jiddu galeessi jira isiniin jedha. Waan hunda caalaa biffee keessa taa'uuf hedduu namatti tola. Isa qofa osoo hin tahin akkasuma mootiyyuu kan jechuudha waan adda barbaris tahuu danda'a kalxaa kachaabii adda addaa itti fayyadamnullee haala sheefummaati hedduu anaaf viidiyoodha waa'ee namatti tola. Isa qofa miti kan ani isin agarsiisuu barbaadu meeshaaleen kunni kan nyaata ittoo isa yeroo qophii garaagarummaa inni qabu akkuma diizaayiniin bismillah gurri irratti hidhama sibiila as keessatti garaagarummaa akkuma qabuuni diizaayiniin isaallee garaagaraa jechuudha. Iskiriinshoot gootanii ergachuu dandeettanii siniin jedha. Kana qofa osoo hin tahin asillee kunoo sadarkaan jira. Adiin kunniin illee lamaan isaa xaqamuuki maachidha. Isin ammoo filannoo keessan isa qofaa miti kan asitti arguu qabdan meeshaalee babbareedaa tahee kan daabboo jira isiniin jedha. Kunooti kan daabboo laastikii san qofa osoo hin tahin yeroo tokko tokko kan keessummaa qaalii yookiin qophii adda addaa kanallee bitachuu dandeenya. Akkasuma immoo kunooti kan rakabootii waliin kennullee kalara warqaa mallee yoo barbaadan isiniif fiduu dandeenya. Akkasuma kan ittoo itti ho'ifnu kunoo asillee jechuudha itti qopheessine sadarkaa fi kalarii barbaadaniin jechuudha. Akkasuma immoo kan bohaaraa kana ajaa'iba qaaratu dhufe qaara dhufe bohaaraata sukkaara waan akka sukkaara bunaa waan akkasii kitchen kaabineetii namni qabdan cinama isaa keessaniitu itti qopheeffatanii jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaa sukkaara shaayii biratti burcuqqoo reefii waliin maachii maal kana qofaree xaqama jechuudha. Kunu haaluma argaa jirtan kanaan jechuudha. Meeshaan ramadaana sababate meeshaa baay'ee babbareedaa taheetuyyuu dhufa garuu ammootuyyuu isin filannoo keessan kam akka gootan ani beekuu hin danda'u isiniin jedha. Akkasuma immoo makarajiin aananii yookiin makarajiin shaayii asillee ni jira diizaayinii adda addaati.
sinii isaa tana wajjin jechuudha. Kanaafi tafannoo qofa osoo hin tahin waan adda addaatu jira isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Boombaan yookiin boombaallee ramadaana sababeeffachuudhaan haala kanaan hedduutu dhufa. Isa qofa osoo hin tahin hedduutu jira. Akkasuma immoo kan fawaakii gama sanii akka argaa jirtan kan buhaaraata waan baay'eedha meeshaan kana qofa osoo hin tahin heddumminaan jechuudha kan jiruudha. Isa qofa miti saaniin haraaraa jechuudha warqaamma kunoo biffee keessatti garuu hubadhaa sirriitti fayyadamaafillee yoo oriijinaalummaan isaa jechuun qaamna jechuu danda'e baate kunoo keessa isaallee akkasuma ala isaallee biffee keessa fayyadamuuf baay'ee biffee keenyallee bareechisa. Saaniin haraaraa kumuyyuu kan nyaata sirriitti hin ho'isne waan ta'eef jecha biyyi keenya qorraa. Akkasuma immoo distii seeraamikaa guddoon kunooti as bakka kana jirti. Ammallee saaniin haraaraa kalariilee barbaadanii saanii ramadaana shoorbaa jechuudha. Isa qofa odoo hin tahin namootiin hedduu waan isin agarsiisu tokkotu jira. Yeroo hedduu jechuudha waan kana isin agarsiisa jedhee yaada. Biyya namaa kafaltanii meeshaalee akkanaa xaqama yookiin immoo maachii yoo feetanii jettan isiniif fiduu dandeenya. Isin iskiriinshoot godhaa yoo jiraate ni barbaanna. Itti aansuun ramadaana sababeeffannee maashaallah tabaarakallaa wanna barbaannees tahe akkasuma mootuyyuu halawiyaata adda addaa firaafiree jechuudha fawaakii akka salaxaatitti illee yoo itti dhiyeessine kan namatti tolu meeshaalee babbareedatu seenee jira isiniin jedha. Burcuqqoon kwaalitiidhaan hedduudha haala argaa jirtan kanaanii dallaayaan yookiin ammoo tuyyuu maashinni bishaan ho'isu akkasuma immoo shaayiifillee kunooti diizaayinii babbareedoo tahee fi istaayilii adda taheen haala argaa jirtan kan qarshiin isaa meeqaa amma qarshiidha caalaa ka isin cinquu fi isin rakkisu jechuudha. Meeshaa kanneen iskiriinshoot godhaati yoo jaalattan bitadha. Qarshii isaa inshaallah tokkooti isiniif himaa jira jechuudha. Meeshaa ramadaana sababeeffatee babbareedee dhufe kana warri amantii biraallee qabdan mana keessaniin bareechuuf qophii adda addaati fayyaan adda addaati amma makarajii kana laala. Makarajii nama baay'ee qabaatan istoofii irratti sadagootanii itti fayyadamuu dandeettan. Asitti illee ni jira ka gizaazallee asin ni jira distii seeraamikaa xiqqoollee ni jirti. Akkasuma laastikii bohaaraata ruuzaa sukkaara waan hunda yeroo hedduu na gaafattan innis ramadaana sababeeffachuun dhufee jira. Akkasuma namootiin jechuudha mee asitti waan isinitti himutu jira. Eelee kana nama hedduutu iyyuu na gaafata ni jira. Bitachuu barbaadan taananiin wanni hin jirre hin jiru. Kan jirrellee jechuudha ni ajajamaa jechuudha. Isin ammootu iyyuu lakkoofsa bilbilaa kiyya qabattanii jiru. Waatisaappii teelegiraamaa na dubbisu daayirektiillee distii seeraamikaa piinkii jechuudha. Garuu isin tun xiqqoo oriijinaalaa miti hin beeytanii. Wanni hundi waddadee jira distiin seeraamikaa gara baay'ee fagaattee jirti isiif maajistii keenya. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya wanni isiniin jedhu rabbiin nama ji'a ramadaanaa soomee jechuu gahee ittiin gahee soomee xumuree waggaan itti deebi'u rabbi nu haa taasisu inshaallah wa ta'ala. Garuu wanni isin godhuu qabdan meeshaalee jaalattan kana qofa osoo hin tahin meeshaan hedduutu jira. Siniileen hedduudha. Mee ripiit goone gama rakabootii dhaynee isin agarsiisa. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha rakabootileen baay'ee babbareedaa tahee fi saayiziileen isaa akkasuma diizaayiniileen haaluma argaa jirtan kana garagara kalariileen isaa jechuudha ni jira. Qarshiin isaa hundi isaa akkaataa saayiziin isaa yookiin maqaasni isaa diizaayiniin isaa garagara taheen garagaraa isiniin jedha. Siniileen rakabootiin kuni amma namni baay'ee jaalataa jira. Akkasuma rakabootii geengattii kanallee nama hedduutu jaalata. Rakabootilee Dubaayii akkasuma mootuyyuu kalariilee barbaadanis tahee hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya mee meeshaa Dubaayii ka dhufe isin agarsiisa. Kan Dubaayii akkuma argitan kanatti jechuudha meeshaalee Dubaayii dhufe ka rakabootii Dubaayii kunuuti rakabootileen haarofni ka Dubaayii dhufe filattanii iskiriinshoot gootanii ergachuu dandeettanii isiniin jedha. Namootiin rakabootilee Dubaayii bitattan yoo isinii danda'ame midijjaa wajjin bitadhaa isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya baay'ee babbareedadha hundi isaatu iyyuu ka dhufee jedhe ka biraallee ka dhufinillee yoo iskiriinshoot gootanii bakka barbaadanii fiddanii ajajattan nu ammootu iyyuu isinii fiduu dandeenya. Kana qofa osoo hin tahin hedduutu jira yeroo baay'ee isinitti himee jira. Sallaan jira
kasooftii jira akkasuma ammoo midijjaan isa cinaa kaa'atan jira garuu walirratti ajajjanii ajajaadhaan fayyadamnaa kun siniileen jechuudha diizaayiniin isii tan shaayii jechuu wal fakkaatuun xaqama akkasuma tan qaafaa yookiin ammoo tan bunaallee mee jirti isiniin mee maaluma feetan isin heloo jettanii ajajachuu yookiin ammoo iskiriinshoot gootanii ajajachuu qofaa waa'ee rakabootii kan hunda caalaa jaaladhee jiraani natti tolee jira diizaayiniin isaallee adda ka taheedha hundumaafuyyuu jechuu isin ka jaalattan isintu beeka waan taheef iskiriinshoot godha kalariin jechuudha fuddaalleen baay'ee babbareeda rakabootiin garuu namni baay'een oonlaayiniin warri ajajatan warqaama kana guurataa jirtanii fuddaallee keessa marka ka buhaaraataa feetanii hunda isaa erga bitachuun hin oolle walirra xaqama yookiin maachii godha fudhadha asumaan laayik sheer illee godha koomantiidhaan yaada babbareeda maashaallah jechuudhaan horaa bulaa fayyaan faaya oromoo kiyya guutuu